tokkotti yoo gaddillee namatti dhagame yoo miidhaalleen irra gaa namatti dhagame namni kuni odoo beeku galee wallaaleen galee jaalatee qabsoo Oromoo keessaa fuudhee dhaqeetiin piippii harka itti kennatee konkolaataa qulfii konkolaataa nutti mul'isaa jechuudha sooshaal miidiyaa kanarraa. Garuu ani ka akka inni galee ka galuu isaatillee miti ka wanti tokko namatti dhagamu galuu isaa inni piippitti harka kennatee bilxiginnatti harka kennatee galuu isaan odoo hin taane namni kuni ummata Oromiyaa keessaa adda bilisummaa Oromoo duraan isarratti gargaaraa ture. Namni Oromiyaa keessa warri adda bilisummaa Oromoo gargaaru hin jira. Xariiqa isaatiin illee namni gargaaraa ture hin jira. Namni kun erga dhaqee bilxiginnatti harka kennatee jedhe warra Oromiyaa keessaa adda bilisummaa woboo gargaaraa ture rakkoo irraan ga'a. Namichi kun bilxiginnaan amma itti marsitee nafxanyaan shororkeessaadha jettee iyyaa jirti. Shororkeessaa nama fixaa ture. Ajajaa waraana adda bilisummaa Oromoo ta'ee akkamitti mootummaan karaa nagaatiin sisimannaa karaa nagaatiin nama shororkeessaadhaan farrajan tokko akkamitti karaa nagaatiin isin simannaa jedhee akkamitti Shimallis Abdiisaa dubbataa jettee nafxanyaan tancaachaa jirti. Nafxanyaan akka malee iyyaa jirti. Nafxanyaan akka malee iyyiteeti Haacaaluu nyaatte. Nafxanyaan akka malee iyyiteeti Jawaariin faa mana hidhaatitti darbisiifte. Nafxanyaan akka malee iyyiteeti miidiyaa Oromoo OMN hin cufsiifte. Biyyattiin abbaan qabdu nuka isaatii miti inni fedhii isaatiin galeetiin konkolaataan har'a gollichi dheengee qulfii nutti argisiisu kuni konkolaataa Jeneraal Kamaal Galchuutii kennanii qulfii irraa fudhatan baatii sadi bicha qulfii itti kennanii hojjetaa mootummaa godhanii konkolaataa illee kennanii fi baatii 3 irraa fudhatan baatii 3ffaatitti. Garuu Kamaal Galchuu wayya isarra. Inni kaleessa mootummaa kanaan maal jedhaa ture bosona keessa taa'ee maal hoggaa tana maal irra jiraa hoggaa lamaan baranaa maal irra jiraataa ture har'a galee harka itti kennatee konkolaataa irraa fudhatee qulfii nutti argisiisa. Ka isaa rakkoo miti. Nama ofiin deemee dhaqee bineensa ijoollee daa'imman ijoollee qaqqaalii abdii boruu harka isaanii jala jirtu mana hidhaa keessaa baasee warra ajjeesu warra ijoollee ilma namaa ajjeeseetiin reeffa fudhatu nama dhoggee bineensa nyaachisu har'a jaalatee itti gale inni dantaa uummata Oromootii miti ka jaalatee isatti gale dantaa uummata Oromootii miti uummanni Oromoo dantaa irraan qabu. Odoo gurri isaa dhaga'u odoo waan inni isaan nama godhan dhaga'u sila namichi kuni hin dhageenye laata Haacaaluu bilxiginnaan ajjeesu koottaati karaa nagaatiin galaa jedheef qabsoo finiinte tana koottaa karaa nagaatiin galaa jedhee adda bilisummaa Oromoo ijoollee mana barumsaa keessa yaate doktoroota warra doktoraattu mana hujii gallakkiseetiin gubatee adda bilisummaa Oromootitti seene. Har'a namichi kun nagaumaan deemee Naayiroobii taa'aa dhaqee yoo har'as deebi'ee ijoollee har'amma akkanatti qabsoo finiinsitee waraana Abiyoot Kaasayeedha unkuti isa gootee daaraa isitti aftee jette warra isaan fuuldura dhaabatu. Addi bilisummaa Oromoo warra karaa nagaatiin itti dhaqeen ajjeesu. Warri mana hidhaatii kee baasee ilmaan Oromoo qaqqaalii ijoollee abdii boruu mucaan maayii kana fa'aa ajjeesan mucaa akkamiiti. Ka suuraa Jeneraal Taaddee Birruu ofirraa qabu tishertii isaarra. Odoo kana mara argu odoo kana haguma inni gale kana nama meeqa ajjeesaa jirti phiiphiin. Bilxiginnaan haguma gollichi dheengee harka isaanii ga'e kana nama meeqa fixaa jirti nama meeqa ajjeeftee dhoysite yoon haguma inni gale kana. Har'a qaanfadhu konkolaataallee fudhadhu yoo nafsee keessi jiraachisa yoo si galaafatuu baatan konkolaataallee fudhatte qabeenya Oromooti fudhadhu. Garuu warroota adda bilisummaa Oromoo woboo gargaaraa ture warra Oromiyaa keessaa maqaa isaanii dhooftee isaan waa tokko godhanii isaan mana hidhaatti galchanii yookaan isaan ajjeesanii atillee irraa naftu beekadhu. Oromoon sin ajjeeftu. Oromoon ajaa sirraan qabdu. Oromoof qabsoofte waggaa 30.
namni si ajjeesu warruma har'aati karaa nagaa jettee ilmaan oromooti jettee har'a waan hin taane haasoytu kana warruma kanatu si ajjeesa. Warruma Haacaaluu nyaate si ajjeesa. Warruma ilmaan oromoo qaqqaalii warra boru fuudheetiin biyya tanaan deemu biyya tan qabee deemuun warra isaan galaafataa turan warruma ijoollee san nyaatetu si nyaata. Garuu ummata keenya ummata bosona keessa si gargaaraa ture har'a ilmaan oromooti ilmaan abbaa gadaati jettee itti galtee ummata keenya hin saaxilin. Ummata si gargaaraa ture hin saaxilin. Ummata dheebuu si baase hin saaxilin. Ummata beela si baase hin saaxilin. Ummata biyya keessa isin tajaajilaa ture har'a jarattii tan argadhe har'a ilmaan abbaa gadaati karaa nagaati karaan nagaa hin jiru. Karaa nagaa ka obbo Baqqalaa Garbaatii Profeesar Maraaraa Guddinaa caalaa Jawaar Muhammad faa caalaa qabsaa'e karaa nagaatiin hin jiru. Karaan nagaa hin jiru. Karaa inni beekuun itti argisiisaa jira addi bilisummaa Oromoo. Karaan inni beekuuf afaan inni beeku afaan amuuziiti. Afaan amuuziitti argisiisaa jiran. Akkasitti abiyoot kaasa'ee ati garuu ummata keenya ummata isin gargaaraa ture hin saaxilin. Phiiphiin sin dhiiftu. Bilxiginnaan sin dhiiftu. Bilxiginnaan si himiti kaarraa. Hoggaa meeqa bosona keessa ture isaaniin taaggalaa ture. Jedheeti isaan afoo dhaabbataa ture dhiisiiti. Ijoollee waa takka hin beeyne. Ilma namaa waa takka oduu hin qabne. Bismillaahi Harargee keessatti hangaasaan mataa dhagaa. Mahammad Amiin morma irraa mursiisee bineensa nyaachise. Maaliif bineensa nyaachise yoo hangaasaan Kanaadaa jiru biyya alaa keessa yoo jiru maaliif mormi namaa addaan muramee bineensi nyaatin? Har'a odoo kana dhageettu. Har'a odoo kana argitu. Odoo gurri kee kana dhaga'u. Odoo hayyuu Oromoo fuudhaniitiin waamanii maraasatti baasaniitiin ajjeesan bakka arganitti ajjeesanii gataa deeman. Odoo ilmaan Oromoo harcaasaa deeman. Odoo biyyattiin bibittinnooftee lukaan mataan dhaabbataa jirtu. Har'aati galtee ummata keenya. Ummata keenya mootummaa naannoo Oromiyaati jettee Shimallis amrii sin qabu. Silxaana sin qabu. Faayidaallee hin qabu. Inni jaakettii baataa abiyoot kaasa'eeti. Inni caammaa xaragaa abiyoot kaasa'eeti. Wayiitu sin simatu. Wayiitu waa takka siin godhuu hin danda'u. Shimallis Amriikamiin koottu gali jedhee si simata. Ani warri siif boo waan tokko godhan jiranii siif boo ana garaan hin nyaatu. Wallaahi billaahi. Ani yoo ittillee amanuu ta'e warra bosona keessa jiru san warra bosona abbaa qabsoollee nama bineensa bosonaa bineensa bosona Oromiyaa gadamsa bosona Oromiyaa bilisoomsa jedhee sagalee isaallee ka dhagaye jaalmarroodha. Durataa adda bilisummaa Oromoodha. Ajajaa waraana adda bilisummaa Oromoo ka gaafa san didee gaafa ijoollee biraa galchanillee inni didee achitti hafe isa tokkicha. Mumkin isintu wal beeka malee namicha kana hin beeyne. Isin garuu wal beeyta warri waraana keessa. Nu garuu ka beeynu namni hin galu gaafiin Oromoo hin deebine yoo abbaan fedhellee na biraa gale an addatiyyatti hafee bineensa bosona keessaa bilisoomsa bineensa bosona Oromiyaa bilisoomsa ka jedhe jaalmarroodha. Jaalmarroodha malee nu kana isin wal beekaa warri waraanaa malee nu isan beey jecha dhageenne malee isan beey. Waan irraa beeynu hin qabnu gollicha dheengee waan beeynu hin qabnu. An nama Oromoo gane. Nama adda bilisummaa Oromoo ganeetiin hin gale. Abbaa fedhe yoo ta'e hin qeebaluun. Abbaa fedhe yoo ta'e abdadhus abbaa fedhe yoo ta'e ajjeesanillee jedhee isaan boo. Maaliif ofii deemee mootummaa odoo akka Jawaar Muhammadi. Amaarri irratti wal ijaartee nurraa hidhamu malee jette jechaa odoo dhaga'u namtichi kun garuu feesbuuka qaba haga fedhellee ta'u odoo akkana goote Amaarri Haacaaluu yoo haga 7 isa hin ajjeesin maqaan kee ati Zarii Minilikiiti maqaan kee si badee jira jedhanii Haacaaluu ajjeesisan. Hin dhageenne laata kana mara. Gurran qabu laata kana mara namni kun. Atiin isaan afoo dhaabbattee mootummaan kun mootummaa diinaati malee mootummaa Oromooti miti jettee viidiyoon kee lafa jiru wanni ati haasoyte guutuun lafa jiru odoo jiru har'a kaatee galtee
ruhii ta'e ofii qisaastee garaa nama nyaatu namni galee bilxiginnatti galee ruhiin qisaasamte garaa nama nyaatu abbaa fedhe yoo ta'e ka garaa nama nyaatu nama gara maleen ajjeesan nama odowaat akka quban qabaanne gara maleen ajjeesantu garaa nama guba malee namni ofii isaatii deemee ibidda keessa of kaa'e ani badeen qabu ummanni Oromoo hayyoonni kennallee warroonni waan isaa beeytanillee namicha kana itti hima akka warra Oromiyaa keessatti namni adda bilisummaa Oromoo gargaar Oromiyaa keessaa garuu hin dhabamu nama san akka ebalu jedhee maqaa isaa dhoofsee namicha san irratti yemoot firdii akka gaazatti naqanii guban goossa namichi kun haga ofiitti isallee itti adaanitti jaalatteen galchine bilxiginnaan isa icciti keessaa guuruuf galchite namni takka qolaa ummata kanaa keessa seene keessaa ba'uu danda'a keessaa ba'uu hin danda'u garuu iccitii ilmaan Oromoo keessaa guuruuf bilxiginnaan galfattee kursii mililikii irra tetteettee mammarsitee tetteettee lallaalaa jirti ija keessa. Ano do'arrallee waan fedhan godhan dantaa hin maayidalla. Guddaayii kiyyaa miti. Nama meeqa dhabne nama meeqa dhabne nama qaalii nama meeqa dhabne nama abdii boruu nama boruuf ummata kennaa ta'u nama akka Abdul Jabbaarii dhabne nama akka Haacaaluu dhabne qaalii mucaa ummata Oromoo waliin dabarsine ummanni kun sabni kiyya Amaaraaf Islaamaaf Kiristaana nama addaan hin baafne nama ija takkitti ilaalu ummanni Oromoo Haacaaluu dhabe. Ummanni Oromoo waardiyyaa hayyoota teennaa dhabe Abdul Jabbaarii. Ummanni Oromoo ijoollee qaqqaalii malee hidhaatii gadi yaasanii ijoollee garaan namaa gubatu mara dhabe mataa dha'ee deeme Abiyoot Kaasayee dhabar. Abiyoot Kaasayee bar ijoollee Oromoo bar akka ajaa'ibaa kanatti Tigraayin zaahira fixe. Ummata Tigraayin zaahira fixe. Ijoollee Oromoo bar hin nyaate bar akka dhoysaan nyaatee fixee bar akka budaatitti keessa seene nyaatee fixe ijoollee Oromoo. Nukeeti yaada keeti garuu ummata keenya nu jalaan saaxilin ummata isinii wajji dhaabbatee namichi kun hin dhiisu wallaahi billaa namtichi kun iccitii mara zarazzaree baasa namtichi gollicha dheengee jettaniin kun iccitii anaaf gollichi dheengee leencoo lataatiin addanan jiru. Amin jundiitiin addan jiru leencoo baatiitiin addanaan jiru Kamaal Galchuutiin addanaan jiru namticha hattuu ilmaan Oromoo duguuggaa sanyii irra raawwataa jira. Eenyu Haayiluu Gonfaa namticha Haayiluu Gonfaa san namticha gantuu san namticha gantuu addaa sanyii Minilik sanyii Goobana Daaceedha sanyii Badduu sanyii Minilik kana zariin isaa yoo lakkaanii jira yoona haadhaan nafxanyaa baddisan ta'ani akkitti kuftee aangawoonni mootummaa tunniin akkitti kuftee ol ka'uu dadhabde beera nafxanyaa algaa jalaa guurtee niitii godhatti algaa mana bunaa beetii jalaa guurattee niitii godhatti warroonni aangawoonni mootummaa tun wanni ol gakkuftee ol ka'uu dadhabdeef akkasi salphatte Oromoof hin jetti garuu. Waan isaatii fi warri asirratti ol baatanii dubbattanii bobbooyaa fi jittanii wallaahi ijji kun odoo qullubbiyyuu dibadhee nama Oromoo ganeetiin Oromoo keessaa galee har'aa kursii Mililikii irra taa'ee waa baxarraqu odoo qullubbii jetti digadhee isaaf ijjinaan dhiitu isaaf ijjinaan boottu. Qabsoo akkanatti oo'itee bitaa mirgaan deemtee Oromoon biyya koottaa karaa nagaatiin rabbii jedhaa. Koottaa karaan indee wanni warwaataa wanni rabbiin jedhan hin jiru wanni warwaanni sa'aatii kanatti qabsoodha qabsoo wanti rabbii koottu kaleessa maal dalagaa ture maaliif manaa ba'e har'a ijoolleen koottaa jedhee koottaa rabbii jedhaati jedheeni ijoollee ummata Oromoo kana hamilee cabsuuf ummata Oromoo kanatti gammade kana wallaahi billaa addi bilisummaa Oromoo yoo akkana jedhan dhugaa namatti fakkaatu wallaahi garuu anaaf dhugaadha.
gammachuu kana keessa qaama kiyya kana noollata yoo ijoollee adda bilisummaa Oromoo argu yoo isaan akkanatti Oromiyaa tana keessa gara tokkoon Shawaa Wallaggaan Boorana Gujii kan yoo isaan akkana finiinsan qaama guutuu akkana nama hollata gammachuurra inuma bilisoomna garuu gantuun garaa bitamteetiin hin galte har'a odoo waan fedhes ta'e ummata Oromoo lammiitiyya isiniif jedhee manaa baye isiniif jedheetiin waraana keessatti umrii kiyya fixadhe isinii jecha waa hundayyuu dhabe Oromootiyya cinqaa keessaa na baasa ani harka nama biraatitti hin kennadhu harka kiyya isin na kennadhe bakka biyya alaana baasa bakka feetan na kaa'ati mindaa naa godhaa na gargaara baay'ee dadhabe humna dhabe fayyaa dhabe namni hagana ga'u kun jedha jennaan dhaqee ilma diinaa ilma Minilikitti harka kennate ilma Minilikitti nu Oromootu silxaana irra jira naannoo Oromiyaa ilmaan Oromootu jira jennaan tunniin huncurri cuunfamtee kasaabatte faayidaan qabu kunniin ergamuu yoo taate malee yoo jaaketti baatu taate malee yoo leestiroo xaraguu taa'e malee kunniin ummata faayidaan qabu ummata faayidaan qabu namicha odoo warri jijjiirama kana fide kompiitaraan girrisiisee laaptooppii takkittii fi qeerroo fi qarree fi mangudditti wajjin deettu haga dubartii ulfaa wajjin Jawaar Muhammad jalaa qeerroon awwaattee waa mara dammaysite wayyaane odoo rasaasa takkan dhayin fuudhee biyyatti galchee karaa kabajaatiin fuudhanii isaan illee itti kennan sittin kenninu jedhanii hin dinne taankii qabdi wayyaane waan barbaadde godhuu dandeetti ummanni Oromoo nu dhiisu eega akkana nutti ka'e jedhanii Oromoon wayyaaneen karaa nagaatiin fuutee itti kennite silxaana inni biyya baxabbaxee biyya mataan dhaabee luka waaqatti dhaabee biyya diigee ilmi diigamaan ilmi diqaalaan abbaa feetan gaafadha diqaalaa ilma qe'een dhiibdi diqaalaa ilma ardaa dhiibdi diqaalaa isaa ta'uu waan inni dalagu argaa jirtan diqaalaa ta'uu ilmaan Oromoo mana hidhaatii baasee caasaa taayyee ulaadhula xariiqa taayyee ulaadhulaatiin caasaa isaaniitiin Shimallis Abdiisaa amma boollatti guuree ijoollee boolla underground ijaaree achitti gadi guuree achi keessaa halkan baasee ajjeesaa bule. Gaafa rabbiin jismiin keessan ragaa isinitti ba'utu dhufa. Warra akkanatti ilmaan Oromoo ruhii qaalii rabbi kalaqe. Tarabbi malee homaa kalaquu hin dandeenye. Tarabbi malee homaa baasuu hin dandeenye. Har'a isin ilmaan zinaadhaa. Ilmaan bana niitiin teessan mana bunaa. Ilmaan halaalaa odoo taatanii ruhii ilmaan qaalii akkanatti hin baaftanis. Warra bakka dhalattee argatti dhalatan haadha niitii guuranii fuudhan haadha fuudhan. Warra ilmaan nafxanyaa sanyii Miniliki haati isaanii. Kanaaf riirraahee namaan kennu wanti diinarraa dhalate ilma Oromootii riirraahee hin kennu. Naasuun qabu garaan isaanii. Naasu takka firee takka naasuun qabu. Namni Hacaaluu ajjeesanii mucaa fayyaalessa miskiina karaa deemu. Hacaaluu ajjeesanii miskiina mucaa ka garaa deemu. Itti faradanii cubbuu. Itti faradanii cubbuu. Gaaf tokko wanti hunduu callooftee raasatti baati. Rabbiin abbaa haqaa wajji dhaabbata. Rabbiin abbaa dhugaa wajji dhaabbata. Rabbiin rafu, rabbiin daddafu. Nutu gubata malee rabbiin abiyoot kaasa'ee fedhu zulzaala isatti buusee dhabama isa godha. Fedhu harka namaatiin isa ajjeesa. Fedhu waan barbaade irratti dalaga. Rabbiin yookaan fe'uudhaan isa ajjeesa. Yookaan harka namaatitti du'a. Abiyoot kaasa'ee ilmaan qaqqaalii nama meeqa fixeeti. Har'a uummanni Oromoo afaan qaqqabatee ta'a yoo ijoolleen isaanii afaan qaba yoo ijoolleen isaanii irraa dhumattu. Yoo ijoolleen isaanii dhumattu afaan qaqqabatanii akkana cucuqqaalamanii cucuqqaallaa tottolfatanii tatta'an. Har'a uummanni Tigraay bara. Uummata Tigraay keessa bara uummanni mana jiru hin jiru bara uummanni Tigraay shamaraa haga dubartiin marti yaatee lolaa jirti bara. Oromoon cinaa yoo lolu cinaan hin rafa. Cinaan yoo lolu cinaan hin rafa.
har'a odoo akka gaafa wallaggaaf gujiin ol ka'ee hidhatee ol ka'e arsii farargeen hidhatanii ol ka'ani jimmaaf iluun hidhatee odoo ol ka'e shawaan odoo daddafee lafaa ol ka'e gaafa Haacaaluu galaafatanii hayyoota mana hidhaatitti hooggantoota hayyoota mana hidhaanitti guuranii odoo akka gaafa akka amma finiine kanatti gaafa Haacaaluu galaafatan qabsoon finiine Abiyoot Kaasee qaata mataan qabriise qabriin galle haa seenu inni ilma zinaan dhalate ilma diqaalaan nu galaafate bar goobantoota jalatti dachaase Harargee irraa haga arsii irraa haga shawaa goobantoota tanniin uf jalatti dachaase jimmaa irraa haga iluu uf jala goobantoota dachaase wallagga jechuun Tigreedha isaan harka namni isaanitti kennate hin jiru gantuu biyyee nyaachisaa of keessaa yaase jarri diqaaltota goobanoota ka akka Harargee fa warra afaan asirraa babbanaa oolu goobantoota Harargee keessa dhalate goobantoota akka arsii bitatee goobantoota shawaa tanniin keessaa wali qaqqabatee bibbitatee keessattuu kutaa kana sadiin keessa Harargee shawaa arsii kanniin keessaa goobantoota akka gaarii bitatee of jala kakkaayateeti goobantoonni immoo warra hojjetaa mootummaatii miti warra hojjetaa mootummaa odoo hin taane warra inni haanama arrabsaniif mindaa kafaluun goobantoota bitate malee warra hojjetaa mootummaa warra dandeettii ufiitiin miti warra dandeettii ufiitiin bitate achitti hin kaleessu warra dandeettii ufiitiin baratee sadarkaa gahe bulguun kun sanyii badduu sanyii diinaa sanyii Minilik ima dhabamta Abiyoot Kaasee inshaallah gargaarsa rabbiitiin warri cal'ise kunillee warri si hojii jiru kunillee halkan si abaaraa buleetumaan guyyaa si hojiin nagaa hin jiraatu warri si hojiin jiru kunis halkan si abaaraatuma bula adda taa'e isan nu salphise yaa rabbi namicha kana salphisima jedha warri si hojii jiru kunillee basi abaaraa bar tokkoon ka si abaarra hin jiru warri guyyaa si abaaraa guyyaa si hojiin oolanii halkan si odoo si abaaran bulan yaa rabbi dhabama godhi yaa rabbi dhabama godhi jedha rabbii yoo risitti kadhate rabbiin immoo guyyaa gaaf tokko asirraa dhabama si godha gaaf tokko sitti iyyiti ruuhin ilmaan Oromoo qaqqaaliidha gaaf tokko sitti iyyiti ruuhin ilma nama gaaf tokko sitti iyyiti ruuhin daa'imman Tigraay ta ija dhabde ta harka dhabde ta luka dhabde ta daa'imummaa isiitiin daa'imman hoggaa meeqaa daa'imman Tigraay qaamni isii akaraat godoloo ta'e ilmaan tee biyya alaatitti baafattee barsiifataa har'a ilmaan namaa ilma namaa daaraa gootee ilmaan namaa daa'imman sabiyyiin odoo guddaan harka dhabe odoo guddaan ija dhabe sabiyyiin har'a lafarraa ol deemtu taboru maal taati jedhan daa'imman Tigraay harki isii ciramee luyti isii ciramte waa meeqa taate daa'imman sabiyyii rabbii waa siidhii saaree nu ajaarraan qabnu akka rabbiin nama kana kalaqetti akka rabbiin haqatee rabbiin tokkichi ruuhii namaa kalaqu akka inni nama kalaqetti irraa dubbannu nu kun saba kiyyaa kun amantii kiyyan qabu kun amantii kiyya kun saba kiyya maa saba kiyya ta'e bitanu akka rabbiin nu kalaqetti irraa dubbannu akka rabbi kalaqetti rabbi si gaafatuuf ta'a rabbi maali kana jahannabiin keessa gadi kaayani maali rabbi biratti wanna eeggatu haanurraa du'u jenneetumaan du'etti kadhanna malee Abiyoot Kaasee way jannata isaa wayii kadhanna murtaddii kan jannata gantuu kan way jannata isaa kadhanna haguma fedhellee abbaa biraarraa dhalatu amantii abbaan isa guddise itti moggaase amantii isaa san ka maqaarraa jijjiiree amantii isaatti deebise san amantii sanuu gane waan hundetti amantii sun ta isaan ta'iniif waan hundetti waan amantii sanirraa hin qabneef amantii san hin barbaadu jedhee deemee amantii Abiyootii sanitti deebi'e maaliif foonarreeti ka foonarree oo lafaa ol fuudha lafatti gadi gangalata bulguun nama nyaate bulguun nama ati abbaa keetu nyaa'in ajjeefte abbaa kee kasi guddisee iyyuu kasi guddise abbaan Oromoo nima nama guddifatte abbaa kee kasi guddisee sadarkaa meeqaan si ga'e iyyuu ati isaa hin ajjeefte
اتسا اجيفته اسا جوقالته اجيچا بسم الله نمتچ كون غافا دفو ابا اجيس ددفه جارسسن رب رحمت ثاني ها غدو ددفه جارس اسا غدسن اجيس درا اسا جلافود اورموتن درا اسا جلافود دقي اداوالته ديبي اچي كإلمان اورمو نياتو تيغتا إلمان اورمو ماطارو تيغديتا إلمان اورمو ماطارو تيغديتا دكوبا سمو غرات دابا الدنيا تنرى ديبيسي اسقايو ربيني دكوبا كيمين دندين دكوبا كانسري بوكي كيستا اججو واتي انفينه غران إلمان اورمو كنا غوبته هاتي دالته دعاء فاني ديبيته إلمو دالته ألو جتشون تنين سنة مكابو جتشون لا دعاء نيل ديبيان إلمو هاتي دوته دعاء را ديبيته ها برو نادا برسجته برسيفته تيومته تركته تشنقمته من أنبا دليده أبان غبري غلي من نما ردي مني دلغني سام برسيفتن غفوته هيته شنه جته جولي اورمو اجفته بنين سنياچس اباته بر ودو افان بيكه دبته بنين سي اوروميا كيسا هاغي بوغا سدينا بيوت كاساي نوت دفكنا افان باسه دبته سلا بنين سي ودو افان بيكه انا نيات دمي بالو جدي دبته جس افان بيكو أنا تنيات إلما جند سني جريه مسلا بنين أنا تنيات إلما نورمو تبني كتا سني جريه دبته سلا بنين سودو أفان كبي كتاتي الروحينا تأكستي شمالي سبديسا وجين إلما نورمو تتي وقاسا دمولو أكست تبتيرو إساني تنتبتابات أتلي أكا غاري تندوتو كمالي تدوتا مالي أبيوت كاسايرا أفان أورمو دبته إلما أبا غدا جراني يون أفان أورمو دبته إلما أبا غدا أفان أورمو دبته بر أفان أورمو دبته في الماء أنت لبا غدا تاو دندا يوكو كما يو دينك يا أورمو انتين أفان أورمو دبته فكمت الماء أنت لبا غدا تا يعني أكمت تا أفان أورمو نمتكو دبته في إلما أبا غدا أماري أورميا كيسا مليانا نجعل بيت أفان أورمو ده مالي فين برت جولين أفان أورومي فاوان برتوف نجعل بيت أفان أورومو جولين أمارة طيب سان الليل مباغا داتي ري قلا مال أكتاتي وفين بين إسينو تا مال النتي وفيتو بين إسينو تا أوروما وفيتو هنك أمني تغرغرا ولدت فنانانيتين فينجان أبالي كاتي تتلت مرتو أسرت أولياء إلمان أباغا دا جتي أريدا رئيغا دي في فلتي أسر النورتي كراك امبولا سريوه نمتي تكفات أسر غلغلا غنما المباغا دا جرا ولتو هاركا فستمو جارا صدقا بيرا ورادا تأسر إيا ولتو غنتو نيتي وفي غن أبيوت كاسا يتتيرمتي لبستيكي قلقلتي بويا بهابي قد بوفتيك ببريدين وتأسيباتي كايون قبدو فستمو جاراتي نما كايون قبوميتي نمني كايون قمني ديرتاي نمني ميكياجا قرأتو مالي ديرتاي نيارا بيري عربا ركبتو هابي راقبوفتي أتي غاف ركبتي كايون قبدو أتي نمني كايون قبو أكا ألتي قدبايا لايفي ورابا أكا ألتي قدبايا دبتا أتي وببريتشتاتني فيديو وراب دابر قباتين كانفتو ماليف نديني أتي ندو ilmaan oromo ilmaan oromo dhangala'ee lafatti fansayna mujrimoota biyya alaa sanitti yoo ati deddeebite oromoo waan sin jettu isitu beeka ka oromoo biyya alaa keessa waan isaan isin godhan akkamitti gurti isin dhiyeessanii isin kasasammoo akkasumatti tetteettanii jiraattammoo warra akkanatti du'a labsaa oolu kana juuntaa jedhee daa'imman Tigraay shanee jedhee ijoollee oromoo ficcisiisu kanneen oromoon biyya alaa likkiskisaammota niitii abiyoot kaasee fusxumoo jaarraa fa'a teettaniitu maal laaltamu irmijaarra fudhattanii
Isinuma caqafna gaafa inni luffisee gaafa abiyoot kaasee qabrii gasseen gaafa inni deebi'ee fiigee biyya alaatti deebi. Hangaatuun immoo deebi'uu hin dandeettu gamboon mataa dhagaa. Akkasitti isiniin jedha ilmaan Oromoodha namticha gollicha dheengee jedhaniin kana itti himaa jabeessaati. Itti himaa. Namichi kun warra ilmaan Oromoo warra qabeenya qabu kan isaan gargaaraa bahee dho'isaadhaan isaan nyaachisa namichi kun jalatti tana jala gale. Namni garaa faayidaa hin qabu. Nama garaa laala. Leencoo lataa Jawaar Muhammad siisee bar. Leencoo lataa Jawaar Muhammad. Sossobee fuudhee deemeeni. Aanolee dhaqeeni. Mucaa fuudhee gaafa kaan mana hidhaatiif darbisiisee abbaa kana namni amma hin qaanaa namni tokkichi waan Jawaar Muhammad dubbatu jira hin sodaatanii bar Jawaar jechuun sodaate bar Oromoon biyya keessa. Namnummaan tokko waan Jawaar Muhammad maqaadha jiru. Maqama Jawaar Muhammad namni kaasu hin jiru Oromiyaa keessa. Akkanatti salphanne kun odoo jiru ilma namaa ilma qaalii daayimandii jechuudha Jawaar Muhammad Oromiyaa saba kiyyaaf rabbiin kiyyaa sun afaan la sagattee teette Oromoon biyya keessa. Rabbi qaba Jawaar Muhammad.